Oduu ispoortii maddeen alaatii qabadheetti darbu Premier League England Nottingham Forest Sunderland injifachuun sadarkaa gadiirraa fagaate har'a Arsenal tapha Newcastle United waliin qabu injifatee gara dursummaatti deebi'a dabalanis akka taantu qindaa'eera. Behind Anderson, Forest still with plenty of time to react to that. But 1 year, it's Anderson and it is 5. Umuramov tamni torbi afur qofti kanafi liigin jaalatamaan Premier League England morkii waancaa kilaboota lama Manchester City fi Arsenal gidduutti finiineetti fee jira. Akkasuma hirmaannaa waltajjii Awurooppaa argachuu fi liigicha keessa turuuf morkiin gaggeeffamaa jiru qalbii jaallattoota kubbaa miilaa addunyaa booji'eera. Torbee 34ffaa tapha Premier League Englandin kaleessa Nottingham Forest goolii 5-0 Sunderland injifachuun liigicha keessa turuuf daran abdii horateera. Akkuma taphni eegaleen dhiibbaa taphachaa kan ture Nottingham Forest goolii taphataan sarattisaa Sunderland try home garee isaarratti galchin dursuu eegaleen sana booda Chris Wood, Morgan Gibbs White, Igor Jesus walitti aansuun goolii galchaniin 4-0 dursaa boqonnaaf baaniin. Qonnaa Davis goolii 5ffaa Elliot Anderson daqiiqaa 95ffaa irratti galchen gareen Vitor Pereira Nottingham Forest qabxii 39 gaachuun yaaddoo sadarkaa gadiirraa qabxii 8 fagaatee taa'eera. Injifannoon Nottingham Forest kilaboota isaa gadi jiran Tottenham Hotspur fi West Ham United keessaa gareen tokko gara championship akka buuf dhiibbaa uume. Har'a Arsenal Dresa Emirates irratti Newcastle United waliin sa'a tokkoof daqiiqaa 30 irraa eegalee morkatam. Arsenal taphoota liigichaa lamaan darbe Manchester City fi Bournemouth walitti aansee mo'ameera. Gara injifannootti deebi'uuf garee Eddie Howe waliin morkiin taasisuun eegama. Arsenal tapha kana injifate hanga Manchester Cityin taphatuutti gara dursummaatti deebi'a. Leenjisaan Arsenal Michael Arteetaan waancaa Premier League England akka fudhannu nan amanaa jedhe. Tapha kana injifachuu barbaanna. Tapha marsaa jalqabaa injifachuun keenya tapha kanaanis akkamuun galtee nuuf ta'a. Taphoota shantu nuafa waancaa Champions League Awurooppaanis morkii keessa jirra. Taphattoonni garee kiyyaas maaliif akka taphatan beeku jechuun tapha har'aa dura dubbatanii. Taphataan sarattisaa garichaa William Saliibaan tasgabboofni hanga dhumaatti falmachuu qabna jedhe. Taphattoonni Arsenal lama Bukayo Saakaa fi Kalaafiyoorin hidhamarraa fayyuun tapha kanaaf ni deebu jedhameera. Baay'ina goolii galchee Manchester Cityin caalame sadarkaa lammaffaarra kan jiru Arsenal hanga Cityin torbeedoof Everton waliin taphatu yoo mo'ate gara dursummaatti deebi'a. Har'uma Fulham Aston Villa waliin morkiin geggeessuun eegama. Leenjisaan Aston Villa Unai Emery tapha kana injifannee sadarkaa sadaffaa qabachuu barbaannaa jedhanii. Taphni Liverpool fi Crystal Palace har'uma taphatama. Iddoo hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuuf morkataa kan jiru Liverpool tapharraa kanaan karra eegaa sadaffaa Fred Numan akka fayyadamu ibsamee jira. Gareen gara championship buu jalaa ba'uuf morkataa jiru West Ham United Everton waliin taphata. Tottenham Hotspur kilaba dursee gara championship itti bu'u bare Wolves waliin morkata. West Ham United qabxii 33 sadarkaa 17ffaarra yoo jiru Tottenham ammoo qabxii 31 sadarkaa 18ffaa qabateera. Torbee 34ffaa liigichaatti Manchester United wiixata Brentford waliin taphata. Harry Maguire adabbiirraa deebi'ee ni hiriira jedhamee jira. Lenny Yoro fi Matthias de Ligt akkasuma miidhamarraa deebanii jiru. It's that man again. Real Madrid Real Betis waliin qixabahuun garaagarummaa qabxii Barcelona waliin qabu osoo hin dhiphisin bahee jira. La Liga Spain torbee 33ffaa Real Madrid saatiin ala goolii tokko qixa Real Betis waliin xumure. Real Madrid goolii Vinicius Junior daqiiqaa 17ffaa irratti galcheen hamma daqiiqaan idilee taphaa xumuramutti 1-0 dursaa ture. Ta'us kubbaa Giovanni Lo Celso kenneef taphataan duraanii Arsenal Hector Bellerin daqiiqaa 94ffaa irratti galchuun qixan xumurani. Garaagarummaan qabxii Real Madrid fi Barcelona gidduu jiru 8 gaheera. Barcelona tapha Hetafe waliin qabu injifannaan garaagarummaan kun gara qabxii 10tti kan bal'atu ni ta'a. Dorgommii ispoortii mootoraa keessaa Formula 1 dorgommii konkolaataa jaallatamaa fi indaastirii mallaqaa hedduu sochoosudha. Maqaa biyyaa ijaaruu fi turizimii isaanii beeksisuuf biyyoonni gurguddoon ispoortii kana ni fayyadamu. Samuel Jones dabalata oduu kana qindeesseera. The 2026 Formula 1 season is just around the corner. Dorgommii guddaan ispoortii mootoraa Formula 1 jedhama. Federeeshinii Awutoomobilii Intarnaashinaal jalatti dorgomama. Formula 1 gaafa ka'u akka saayinsiin saffisa barbaade argateetti lakkaa'ama. Maayikiroo sekondiin olaantummaa fiduu danda'a. Daandiiwwan Monaakootii hanga gammoojjii Baahireenitti Formula 1 ispoortii mootoraa jaalatamaa ta'uun jaarraatti siqeera. Jalqabbiin dorgommii
Formula 1 bara 1950 mootonni dorgommii kana Juan Manuel Fangio'n yerootti goobanan ture. Dorgommii sodaachisaa gatii nama kaffalchiisu kana beeksisuun asiin ga'aniiru. Formula 1 gama tokkoon fedhii addaa dhalli namaa qabu, gama biraatiin immoo kaka'umsa guddaa injiineeringiif qaban daran kan mul'isudha. Dorgommiin Formula 1 jabana kana morkaa teeknooloojii fi ammayyummaa konkolaataa fakkaata. Dhaabbilee konkolaataa oomishuun beekaman Audi, Ferrari, Honda, Mercedes fi Red Bull Ford dorgommii Formula 1 irratti konkolaataan keenya saffisa addaa qaba jechuun dhiyeessu. Dorgomtoonnis kan bakka bu'an dhaabbilee oomisha konkolaataa kanaanii. Konkolaattonni Formula 1 yeroo kana sa'aatii tokko gidduuttiin kiiloomeetira 350 fiiguu danda'u. Ta'us saffisa qofa osoo hin taane konkolaataa isaanii ajajuun itti gaafatamummaa guddaa konkolaachisaati. Seenaa keessattiin maqaa ispoortii kanaan ispoorteessitoonni hin dagatamne hedduudha. Miisheel Schumacher mallattoo miira injifannoo fi Luis Hamilton abbaan riikardii yeroo 7 Ferrariidhaan shaampiyoonii ta'uun kan isaaniin gitu hin jiru. Dhaloota haaraa keessaa Max Verstappen sodaa malee riikardii isaanii bira ga'uuf ispoorteessaa mootoraa saffisa addaan jajamuudha. Formula 1 guutuu addunyaarra naanna'uun waggaatti dorgommii 20 ol gaggeessa. Dorgommii Grand Prix Monaco irraa hanga Melbourne, Baku, Miami, Jeddah, Las Vegas fi Singapore Circuititti hawwii guddaadhaan dorgommii eegamudha. Kalaqaa fi kennaa haaraadhaan dabalamuun Formula 1 itti fufeera. Waldaan ispoortii mootoraa Itiyoophiyaa dorgommii Formula 1 keessummeessuuf fedhii olaanaa qaba. Itiyoophiyaan dorgommiilee idil addunyaa yeroo keessummeessaa jirtu kanatti misooma ispoortii mootoraafis barbaachisu guuttatteetti. Formula 1 turizimii fi maqaa gaarii biyyaa beeksisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Magaalota dorgommii kana keessummeessan keessaayyuu giddugala ba'aa fi US Ameerikaarraa dorgommii tokko Federeeshiniin Awutoomobilii Intarnaashinaala doolaara miliyoona 15 hanga 50 kaffalchiisa. Hedduminaan baasii kana guugu mootummaadha. Kaayyoon dorgommii mootora magaalaa Adaamaatti geggeeffamaa jiru. Adaamaa giddugala dorgommii mootoraa gochuu akka ta'e ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa himanii jiru. Kaayyoon dorgommichaa Adaamaa raalii magaalaa Adaamaa giddugala dorgommii mootoraa gochuudha jedhan kantiibaa ittaanaan magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa. Magaalaan Adaamaa dorgommiiwwan ispoortii biyyaalessaa hedduu qopheessaa jiraachuu kan hiran obbo Nigaatuun morkii Pirimeer Liigii Itoophiyaa akka fakkeenyaatti kaasanii jiru. Magaalattiin giddugala koonfiraansii fi turizimii waan taateef qabeenyawwan uumamaa fi namtolchee qabdu beeksisuuf dorgommiiwwan akkasii barbaachisaa ta'uu himanii jiru. Dorgomtoota injifatan badhaasuufis qophiin barbaachisu taasifamuu obbo Nigaatuun eeranii jiru. Oduutaan dorgommii atleetiksii kontinentaal tuur Keeniyaa Naayiroobiitti dorgommiin atleetonni Itoophiyaa injifatan. Dorgommiilee atleetiksii kontinentaal tuur waldaan atleetiksii addunyaa sadarkaa warqee kenneef keessaa tokko kan ta'e kiip Keeno Classic edda Keeniyaa Naayiroobiitti dorgome. Dorgommii kanarratti atleetonni ciccimoon addunyaa kan hirmaatan yoo ta'u atleetonni hedduun injifannoo Finfinneetti galmeessan irra deebi'anii jiru. Meetira 800 dubartootaan kan hirmaatan Eegasti Geetaachoo dorgommicha daqiiqaa 1 sekondii 5.8 fi maayikiroo sekondii 7.9 injifachuun sa'aatii saffisaa dhuunfaa ishee galmeessitee jirti. Eegasti torbee har'aa dorgommii Addis Ababa Grand Prix sadarkaa tokkoffaadhaan xumurte. Gufachiisa meetira 3,000 dhiiraan Gammachuu Godaanaa injifannoo isaa irra deebi'ee jira. Gammachuun dorgommicha daqiiqaa 8 sekondii 14 fi maayikiroo sekondii 5 sadarkaa tokkoffaa boon riikoordii bakkichaas fooyyesseera. Shaampiyooniin Olompikii Gaabii Toomaas fageenya meetira 100 sadarkaa tokkoffaa yoo baatu fageenya meetira 200 sekondii 21.89 xumuruun sa'aatii saffisaa addunyaa bara kanaa galmeessitee jirti. Atleetiin Ameerikaa Gaabiin Finfinneetti fageenya lamaanuu mo'achuun ishee ni yaadatama.
odeeffannoo atileetiksii walqabatuun dorgommii maaraatoonii London boroo fiigamuun atileetii Tigist Asaffaa riikoordii addunyaa fooyyessuudhaaf akka qophoofte BBC'tti himtee jirti. Oduu taanuun mootummaan ispoortii xiyyeeffannoo kennee rakkoon bu'uuraalee misooma ispoortii furamaa jira jedhame. Ministeerri aadaa fi ispoortii aadde Shaawit Shaankaa Itoophiyaan gara fuulduraatti dorgommiilee gurguddoo ni qopheessite jedhanii jiru. Abbabaa Lamaayyuu. mootummaan ispoortiif xiyyeeffannoo guddaa kennuun bu'uuraalee misooma ispoortii biyyattii keessatti babal'isaa jira. sababa kanaan dorgommiilee idil addunyaa qopheessaa jirti jedhan ministeerri aadaa fi ispoortii aadde Shaawit Shaankaa በአሁኑ ሰዓት የተለየ ትኩረት ተሰጥቶ mootummaan ispoortiif xiyyeeffannoo guddaa kenneera. sababa kanaan istaadiyeemiiwwan ulaagaa guutan biyyattii keessatti ijaaramaa jiru. istaadiyeemii Adee Ababaa, Aqaqqii Qaalittii fi Bahar Dar mootummaan haalaan hordofuun amma ijaarsi isaanii gara xumuraatti dhiyaateera. ammas dorgommiilee garaagaraa Itoophiyaa keessatti qopheessuuf gaafii dhiyeessaa jirra jedhan. አሁን ካደረግነው ውድድር አንድ እርከን ከፍ ያለ torbee darbe Itoophiyaan dorgommii atileetiksii idil addunyaa Addis Ababaa Giraand Pirii haala gaariin qopheessiteetti. sababa kanaan bara dhufu sadarkaa warqii Itoophiyaan akka qopheessituuf filatamteetti. baatii kana keessa immoo dorgommii biskileettii addunyaa Itoophiyaa keessatti dorgomama. dorgommichaan ispoortitoonni ciccimoo idil addunyaa irratti ni hirmaatu. bakka boota horachuuf guddattoota irratti hojjechaa jirra jedhan aadde Shaawit Shaankaan ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት ከታች ከህፃንነት ጀምሮ bakka oolmaa daraan babal'isuun daa'imman irratti hojjechaa jirra. kun bakka boota horachuuf baay'ee murteessaadha. daa'imman fedhii ispoortii qabaatanii akka guddatanii fi mootummaan dirreewwan mijataa hedduu hojjeteera. ሜዳዎች ተገንብተዋል።